Divar begis takkabarani jiragan beka di sana mali. Wallahi ini senja. Na baronni arasi raduma wala arabsu walqee qorra wal barsiisu wayya jechuudha. Okay? Ingiliffaan akkanaan jiru qubee shan irraa amma laal go sleep jechuu barbaaddeeti gong jette jechuun gong jechuun immoo dubbifamaa hin qabu go sleep jechuudhaaf immoo akkanatti hin barreeffamu. Yaa atu okay jettee bara marakkoon hin jiru okay jechuun it's okay. Amma gawwaa teettee beektee barreessite sun immoo akkasitti hin barreeffamu gawwaan. Gawwitti gawwaa jettee ifa arrabsaa jirti. Amma gawwaa gizeettee barreessitu waan maqaa kan keenyaa himu jirtu natti fakkaateetiin gawwaa jeessi yaame jechuudha. Gawwitti jee waan haftee. Anaafete gawwitti jedhama. Gawwaa yoo jedhame immoo maqaa kan kee himu jirta jechuudha. Kun barnoota. Gawwitti in excellent. Excellent. Barattanii jirtan OMG. Kun immoo asittiin fayyadu. Amma TikTok irra teessee OMG jette OMG barreeffamaan hin bareeddu sagaleedhaan bareeddi malee. Waamee isin barsiisnee dandeenya barreeffamaan OMG jedhamu. Oh my god jedhama malee. Oh my god. OMG ka jedhamu gizi haasawaati. Sintu ነገር እናስተምር እዚህ ያልኩ teacher. Yes. Amma qoy mee naman isin garcha. Ibro kan jedhamtu ongitiyoo taate maal si fakkaata arraaba dabamtee itiyoo deebitee immoo bulok taata. Ndelo maal keetiin tulkiin isaa. Reefu wal janajjanaa jirta namaa hojjisee harkee. Sitti manii naaki. Kootu viidiyoo bahi. Wayyoo nan duddue. Uummanni kun garuu jechuudha omoo duudhiisuu Uummanni maa imaanaa si harkee. Miira keessa jirta jeetiin akka haadhatti qaanfadhaa jira. Miti yaaduma qalladne malee maakila. Viidiyoo bahi. Waynee gurraate. Maal keessa jirta? Mana ka? Mana jira? Maal keessa jirtaati? Amma maal keessa seentee jirta? Uffata halkaniiti ka? Boolla wayii keessa seentee jirta? Ol jehi malee eessa seentee? Kinoo? Akkam jirta? Jira nagaa galata rabbi. Haaya mucaa wajji wal janajjantan. Lakki wal jenne walittaas. Sheer godhi yaami mucaa. Araan hin qabu sheerisa. Ni qabdaa sheer godhi biftu. Osoon jee
qaanyi kan biyya guutuutti nimin qaalee mucaa fidii hotu uje salphina hange biyya guutuu osoo nageessin jechuudha. Sheerti godhi fidi. Koi number rese sheerti godha. Eeudha ayyuu maqaasa. Baasu kun sharing kiyan hojjetu ko. Ugaa sharing kiyan hojjetu. No, isuma dhugaa maaki sharing kiyan hojjetu. Maali rageessan siif naaf. Maali rageessan. Ara umarra ungeenye. Sobiin. Sobu dhugaa. Jaalalli si qabdee jirti. Ana nan qabne. Nan qabne. Eenyu maqaan isaa? Naaf, you like it? Naaf jedha na fakkaata. You like it? You like it? Like naafi. Seetti toleen jechu jira afaan Ingiliffaa takkallee siin qabanne isa? Aha, sitti tolee taa Ingiliffaan. Mucaa ammoo. Akka Oromoon hunda keenyatti si gaafachaa jira bara akka kiyyaatti. Lakkaan hin jana janne. Sitti tolee jira. Lakkii jechuun waliin jana jenne kaaduma normaala jinaa ta'u. Yoo sitti tolee rakkoon hin jiru natti. Lakkii waliin jana jenne. Januu fi sitti toluu wal adda. Sitti tolee akka nama tokko akkuma namoota warra TikTok irratti hojii fayyadamnu. Sitti tolee jira. Gammachi toshaal. እኮ እንደ ማንኛውም ሰው ነው ከሌላ ሰው የተለየ ነገር አይደለም። ምኑ ነው የተመቸሽ? ደረቱ፣ አይኑ፣ ቅንድቡ፣ ጸጉሩ፣ እግሩ፣ ጥፍሩ፣ ወገቡ? አይ እግሩን አላየሁትም፣ ወገቡም አላየሁትም። ከፊት ውጭ ምንም አላየሁትም። ምኑ ነው የተመቸሽ? ምኑ ነው የተመቸኝ? አባሰ ገበርሱ Sita macee jira gurbaa khalaas hutte. Inkunni. Hutte bar osoon kunne ciqilfattee naasoitu osoon kunne ijji walis hin cufamtu ijji wal gaafa jaalatti nama qabduun ijji akka nama La. Rafeen jira jechuun kan rafeen jira tureeyyuu. Indee taayita sittaasaa malee rakkii akkasii miti maaki hin dogongorti. Hin dogongorre dhisi. Hin dogongorti. Bagan yoo si qabellee rakkoon hin jiru shi ፍቅር ከያዘሽ ምን ችግር የለውም። ኧረ አልያዘኝም። እንዴ ኤሰዴሙ ዳፊ ሰነጣን ጅራ መነጽሪ ገንደ ሄሰን አከነ ሲበርሲሰኒ አዱ ቆፋፍ ጎዳተን ጃኒ ሲበርሲሰኒ መትለን አከወረ ዱሪት እና ማለት ጎዱሬ ነምኒ መነጽሪ ጉያ አዱ ሄሰ ጎዳቱ ነምኒ እጂሳ ጠንጋራቴ ቆፈሺ ነምኒ እጂ ፈያ ቀብዱ መነጽሪ ሃልከኒስ ጉያ ሲን ጎዳታ እኔ ደግሞ አይነስ ሳይሆን አይኔ ይሰራል ከናቡ ጉያ ሳልከኒስ ሲን ጎረደ ጀቹዋል ድርቃማሞ namni halkan manatsiri goda never nama ijisa narki never halkan yo goda tena manarku halkan rafu qofa inni guyya qofa godatan animmo halkanis guyya sin narka beete tanifi sirra bareeda si
maal taatee fuulli keenyatti guddate manatsirri irraa immoo sumaa tokkosa. Manazaricha. Wallaahi jee. Dhugaa. Nyaata nyaattee? Nyaaddeere. Thank you so much. Baga nyaattee baga dhugdee. Dhugdee? Dhugee. Yoom deemte baadiyyaa? Bor deemuu garuu ganaadha koon biisas naannoo bishaan. Dubbisaa jirtaanii? Nasriin har'a dubbiseera. Guys, natti jijjiiramaa jirtan. Inde hundoo har'a nan ture jala kana nan ture. Maa kun natti jijjiiramteera akkamitti nagalchuu iddoo jedhee. Maaliif sitti jijjiirama qarqaarsirra jira nagarree? Nama mucaan galiin argika dura akka ani yaaduma haasofsiisaa turtesse. Hin agarre waggaa walitti haasoftan torkisaa isa qabee ture. Waggaa ijoolleen kolfaffaan arge. Qoomee nama galchaa. Maki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtani? Jira. Bagan jiraatani maki. Dura jala kana turre beeyta. Nu argutti hin turre? Ayyee. Gurbaa gargaarsa gaafatte saniif beeyte. Ayyee. Qarshii 1,000 galchee fi jira beeki yoo dhufee jiraate jedheeti. Tole rabbisi haa kan obboleessa. Amiin maki. Akkanumatti itti fuufi. Nuuf jiraadhu ishi. Galatoon obboleessa ko. Okay. Rakkataa keenya akkanumatti gargaare. Tole. Ayyee maki. Naa biiftu amma duuba piroosesni sirriitti wanti jechaa jira as dubbisaa jiranii? Nasriin har'a dubbisee dura birrii amma jennee yaadhumu sana boodatti deemna naan jedhe sagalee naa qabeera. Anlee viidiyoo wantinaan kennameefi ture viidiyoon hojjedhaa fedheen ture garuu silkii sila na rabbashuufu footoo isaarratti naa bahuudhaaf naan mijanne. Achi hoteela keessa amma wanti godhuudhaami maal fa'aa hojjeta siimanii jiranii miti? Massangidoo. Okay. Weetiramu maal jedhama? Yaa suuta deemaa burcuqqoon caccabsinii. Ishee caccabsu. Ishuma diimtuu kana kaleessa koo si baqanne maafi ani si baqanne. Kaleessa koo ani si baqanne. Maaliif nama baqatte silaa koo kaleessa? Nama biraa fakkaatte. Annaa gisee hunda waqii allichaa nyaachuun nama hin dabbaru gis takka bayyaa inatti godhuun bareedaa jeeti bara. Indee malkiin immoo kan waaqatti shiroo koo asitti harkaan hojjeta. Namni bargaleessa maatiin turtii dheeyitee naan jaani dhuguma jijjiiramne koyi. Ilma jijjiiramte maa inni viidiyoo kina agarre immoo har'a gadhiisa oolanii koo ijoollee. Viidiyoo kee har'a koo ijoolleen gadhiisa oolanii anuu nama biraa wayii natti fakkaatte. Dhugaa bar mana sargittis naan jaani namni nama biraa fakkaatti naam bakka ani jiraan bakka nama biraa. Madami way araba way takka fakkaatti naan jannamne ani immoo akkasumatti Oromoo keessaa bo'uun barbaanne biraan. Egaa baasti. Garuu sitti ulfaanne waggaa galtee dhiqattu fa. Hin ulfaatu. Yaa meekaapiin jaaladhu garuu kis takka naggeessitee adda taatee deemuun bareedaa jechuumaaf malee ani hin jaaladhu bara.
Annama meekaappii dibatu miti bar lubbuu. Kun garuu meekaapbii sirratti argeen beeku. Hani kaleessuma waan addisii tokko nu sapiraayisii nu godhu. Fannaatis mana Naayijeeriyaa kan kadhaqeetiin meekaappii dibate beete onlaayinii irratti argee qaalitti na meekaappii bareedaa dibdi qaaliidha na bakka namoota artistoota namtu dibata qaalitti bira dhaqeetiin qaalittiin akkamii namni si dibaa itti akkamii footoodhaan dibdi artistoota kana qabdinu simpilii qofa naa dibdi ani waan hin beekne itti qeessinaa dibiin jeen amma naa dibdi maallaqa waggatii minaamin achirra hin jira ግን Haisi fedhin naati tingaali disu qarshi meeqa akka teemmeen erga fittee booda maallaqa guddaa himte hundee akkamitti akkas ta'e hin sambu da footoon si haasaa itti kaameeraa bakka mana guddaadha kaameeraa qopheeffatte akkanatti qopheesti wallahi kaameeraa qopheesti minaamin viidiyoo noonan kaasiin hin jeen viidiyoo instaagiraam irratti poosta noo bargi foolooti yaanna bikki foolooti jetti naa fayyaddeen isinii mudeema yaa arabni wayii na beekaare nan kaasiin hin jeen maaliif jette nama hunda kaaseti post godhana influencer jinan anama influencer follow ke baasetti garsen diim naam jette na sababa ana post gote namni heddu si dhufu waan danda'u maallaqa raana qannasu qabda yookiin diisuu qabdan jenna akkasi wal qabne ha gezi akkasi maalette okay jette okay te follow ke waan hundatti garsiise okay te isti nama miiliyoona silala nam yette like ti nama kuma jaatan sagaltama like si kuna nam hayyette maallaqa xiqqoona irraa fudhatte jechuudha dhiiste follow naa deebisette follow walii deebisee waan inni beeysa naa hojjettaa kana booda munaam jette beeysa meekaappii aayam beeysa siin hojjedhu kana qofa siif hin hojjedha jeetiin akkasii yoo akka tasaa post na godhanii araboonni argitan jeeti akkasitti uummanni fooloo fayyaa na xaqqamtanii jirtan galatooma. Naanta kaameeraan fidattu seetan diinan karratsiin hin jeenaan shigguxiin teessan osoo wayin jala taa'ande. Naa yoo argitan riipoortii godhaati koomantii naan barreessaaf ishii yoo akkasisaa beeysa biraatti illee na hojjechiistee ni hojjedhaawani. Ere hojjedhuu fi koomentii Oromoo jaa barreessaa. Biyya namaa inni beektaa Oromoon akkasitti beeysa si hojjechiistu hin jirtu. Namni hundinuu shaantaa nama fuularra biyya tana hojii bara osoo silaa namni hojjechiisan ni hojjannaa garuu maali? Hundinuu shaantaa fuularra kaayetti jiraatu jira biyya tanatti. Warra fiiguuf yoo allaattiin takka gabbuute fiiguudhaaf allaattiin takka jechuun ispoonser wayii biyya tokko baname taanaan warra fiiguudhaaf shaantaa fuularra jiruudhaaf barri kun akka jirutti warra akkasitti dalagaa banatee akka Duubaayitti taa'ee jiru miti. Warra deemu waan ta'aniif warri namni deemu reestooraantii guddaa banee waan guddaa godhee akka Duubaay san hin jiru as. Hundi keenya shaantaa keenyatti taa'u jira waan ta'eef jechuudha. Gara biyya dafa. Ilaa maakii ammaati biyyicha bahuu barbaadde bahuu hin dandeessu? Hin danda'an ani kaayyoon kiyya akkasii miti gaa waa hedduu kaayyoo hedduun qaba maal silaa Duubaay dhufuullee hin barbaada Itoophiyaa dhaqee beeysa waan takka silaa Itoophiyaa dhaqee as hin jiru baraan waa hedduu beeysa waa hedduu hin godha jee yaada ture wallahi laazim. Biyya kanaan si maaliif nama meeqaa jira jechuun kun anaa mititi meeqaatutu wanti ja'a gan biyya kanaa amma arabbootiin akkasitti si beekanii si hojjiisan maaliif si beekanii si hojjechiisarree. Kuma todo Itoophiyaa dhuftee koo bakka dhiiska wattartee hojjetta ture garuu moo bakka akkasumoo erga akkas siqiqii akkasiitiin jiraattan hin ulfaa ture. Jechuun shaantaa kanarra godhannee jettu biyyicha lola jira. Lolaa jiraayi. No, lolo osoo hin ta'in warri shaantaa walirra kaa'annee taa'u jira jechuun warri biyya sanaa akka jirutti Kaanaadaa, Astiraaliyaa, Ameerikaa deemuudhaaf kaayyoon isaanii malee kaayyoo akka Dubaayitti reestooraantii bananii eebbisiisanii waajjira biiroo maal bananii waan akkasiin jiru suuqii qofa ni qabanii mana nyaataa ni qaban. Sanuu gaafa deeman gurguranii deeman malee hin jiru. Sigalee? Sanaati jechuudha.
yaa osoo beeksisa jiraate wanta akkas jiraatiin hin hojjedha ture waan barbaachisu jiru akkasitti beekan. Ani koo si guyyaa takka beeksisa hojjetu si argeen beeku sanaaf. Hin jiru haa hin jirre bar. Kabbaadidha. Maali? Dubaay koo ariifidha. Dubaay amma beeksisni garagaraa hedduu jira. Ijoolleen Itoophiyaa keessa dhaqanii beeksisan hedduu isaanii baay'een argaan. Buruk restoraantii immoo maal jedhamu sun ifaan ijoollee hedduudhaaf hin jiraatu. Ijoollee keenya odoo hin ta'in ijoollee isaanii warra soddaa. Hin jiru biyya sanaan nu qabee bar biyyi tun nu qabdee jirti akka malee.